akkuma yaadattan viidiyoo yeroo dabree irratti PayPal karaa sirrii ta'een akkaataatti bidatan Itoophiyaa dabalatee akkasumas biyyoota Afrikaa yookaan non supported country ta'e keessatti PayPal sirriitti hojjetu akkamiin akka banannu ilaallee ture. Haa ta'u malee namoonni hedduun PayPalichi maallaqa fudhachuu fi irraa baasuu akkamiin akka danda'an mirkaneessuuf gaaffii hedduu gaafataniiru. Viidiyoo irraa keessatti ammoo PayPalin keessa maallaqa fudhachuusaa 100% kanatti amantan aappii ajaa'ibaa tokko isiniif qopheesseetiin jira. Aappichi guyyaa irraa ilaallu 100 legit yookaan ammoo amanamaa kan ta'ee fi akkasumas maallaqa irraa baasee kan hin jiru akkasumas maallaqa hojjechuuf baay'ee nu salphaa kan ta'e viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan akkamiin akka mazagabannuu fi maallaqa keenya karaa PayPalitti dabarsan wal duraa duubaan isiniif hayra. Osoo viidiyoo keenya irratti hin dabrin aappichi legit ta'uu fi akkasumas PayPalin kiyya hojjechuu isiniif mirkaneessuun barbaada. Aappicha guyyaa irraa dhugaatii isaa mirkaneeffachuuf maallaqa withdraws irraa godhuuf yaalus aappichi 100% dhugaa ta'uu isaa irraa mirkaneeffadhee jira. Akkuma agartan yeroon aappichi irraa withdraw yookaan maallaqa fudhachuu yaalu saantima duwwaa 10 kada kallattumaan gara email kiyyaa ergaan nageessee jirti. Congratulations, you have received a payment from aappii arra laalluu keessa jechuudha. Akkasumas karaa PayPal kiyyaa seenee kan isin agarsiisu PayPalin 100 dalaguu isaa simply PayPal kiyya seenee yeroon isin agarsiisu paymentii naaf fudhatee jira akkuma agartan kanatti jechuudha. Isinis aappii guyyaa irraa fayyadamuudhaan akkamiin PayPal keessan maallaqa isinii fudhachuusaaf ittiin mirkaneeffattan ta'a akkasumas maallaqa hedduu aappicha irraa akkamitti akka daleedan wal duraa duubaan kan isin agarsiisu ta'a. Viidiyoo kana gadhumaa daawwachuun na wajji turaan affeerraa kotii viidicha irraa hojii turtii gaarii. Okay guys, kallattumaan gara barnoota keenyatti yeroo deebinu aappichi guyyaa irraa ilaallu isa kana jechuudha. Aappichi kun baay'ee legitiidhaa fi yookaan kan dhugaatii fi akkasumas maallaqa irraa baasuu keessaniif mirkaneessee jira. Aappichi dalaguudhaaf illee baay'ee qallaa'idha. Amma step by stepin akkamitti akka mazagabannee eegaluu isin garsiisa. Amma aappichi yeroo bannu haala kana nuuf fida. Erga haala kana nuuf fidee wantoota lama gama jalaa kanarratti nuuf fida akkuma agartan. Tokkoffaa Gmail fi akkasumas inni lammaffaa ammoo continue with Facebook. Isa lameen keessaa kam goona isa jalqabaa continue with Google kan jiru kana niin filannaa jechuudha. Kana bareedaan jeetii yaada warra Facebookaanis basatti gochuu dandeessanii. Erga haala kana naaf fidee email kiyya naaf fida. Email haaraa kan hin banachuu barbaadun tokkos keessaa niin filadha jechuudha. Erga haala kana naaf fidee email kiyya yeroo filadhu eessatti akka dabarsu laalla. Haala kanaan asitti na dabarse jechuudha. Erga haala kanaan na dabarse amma wantoota ijoo na gaafata. Footootiya akkasumas saala kiyyaa fi maqaa nickname na gaafata. Kana godhuudhaaf iddoo footoo hin cuqaasa akkasumas alloo fi deenii naaf fida. Iddoo alloo kana ni filadha. Alloo yeroo filadhu footoolee akkuma agartan gama gubbaarratti dhiiraas dhalaas akkasumas nuuf fiduu danda'a. Kan feetan fudhachuu dandeessan ana gama gubbaa kana keessa ni filadha jechuudha. Warri ammoo feeta keessan fudhachuu dandeessan iddoo footoo laayibiraariitti kan fudhachuu dandeessu. Ana kan gubbaa kanaa ni filadha jechuudha. Tokko filadhee akkasumas lameen jalatti argamu waa'ee saala kiyyaa dhiira yookaan dhalaa ta'e naaf fida jechuudha. Kamiin godha iddoo meel kan jiru kan dhiiraan hin filadha. Warri dhiiraa ta'an ammoo female fudhachuu dandeessu. Haala kanaan meel yeroo filadhu kamna jalaan na dabarsa nickname kan jiru maqaa keessan galchitan jechuudha. Haala kanaan kun maqaa keessan gabaabsitanii galchitan jechuudha. Sana booda maal nu fidaa iddoo next jettu kana yeroo cuqaasu eessatti akka dabarsu laaltaa akkasumas kanoo asitti ni dabarsa jechuudha. Kana keessaa maaliif content you are interested wantoota fedhinnaatii ta'e keessaa ni filadha jechuudha. Wantoota si gammachiisan anmee food fanii fi kanneen armaan filadhee abbaa afur yookaan shan filadhee sana booda iddoo next jettu niin cuqaasaa jechuudha. Sana kunoo kallattumaan gara keessaa aappii kechaatti dabarsa jechuudha. Amma steppitti aanutti maal goonaa iddoo home jettu gama jidduu kanatti argamtu niin cuqaasa kanatti yeroon cuqaasu haala kanaan naaf bana jechuudha. Erga haala kanaan naaf banee maaliin godha kunoo akkuma agartan keessa kiyya na dabarsaa jechuudha. Amma maaliin godha jalqabamee maallaqa koinii kiyyaa isin agarsiisu jechuudha. Jalqaba yeroon iddoo koinii maallaqa kiyyaa cuqu akkasumas itti gaddeemee iddoo kaash jettu kunoo gama jidduuratti argamtu yeroon cuqaasu haala kanaan maallaqni kiyya zeeroodha agartanii maallaqa kiyya zeeroodha. Amma maallaqa firii ta'een isin fudhannaa jechuudha. Kana godhuudhaaf maal goonaa iddoo gama mirgaarratti redeem jettu kana akkuma agartan iddoo kana cuqaafna. Iddoo kana yeroo cuqaafnu maal naaf fidaa kallattumaan koodii naaf fidaa jechuudha. Akkuma agartan koodii asitti galchuu naaf fidaa. Koodii tam galchinaa koodiin amma iskiriinii isiniif kaa'u kana kallattumaan fuutanii itti galchitu jechuudha. Kallattumaan 07 amma fakkeenyaaf haala kanaan koodiin amma kunoo amma iskiriinii irratti isiniif kaa'e yookaan ammoo warreen booda aappii dabarfachuu barbaadan liinkii isaa descriptionii koodii isiniif kaa'atan jira. Koodii san fudhattanii jechuudha iskiriinshot godhattanii yookaan ammoo barreeffama qabattanii qalamaan koodii tana itti galchitan jechuudha. 07 6 2 3 4 2
4 fi akkasumas 7 galchaadha. Kunoo haala kanaan eegaan guutee maaliin godha? Kunoo step isaa sirriitti hordofaa lakkoofsa sirriitti eega fudhatanii booda iddoo redeem jettu kana ni cuqaasa. Wow, congratulations, you have received $1 naan jee jira jechuudha. Amma maaliin godha? Doolaarii fudhadheetiin jira jechuudha koodii tana fayyadamee. Sana booda maaliin godha? Haala kanaan erga koodiin naaf kaname iddoo continue yeroo tuqaasu amma reefuu doolaarii kiyya 0 ture mee hangam akkanaa ta'e waliin ilaalla jechuudha jaalatamtu ta'oo. Jalqaba irratti ammas iddoo coinii gaba gubbaa irrattu ni cuqaasa. Sana booda iddoo kaashii kiyya ni cuqaasa jechuudha. Kaash kunoo gama kanatti argamtu reefuu saantimni kiyya 0 ture amma doolaara takka naqa fudhadhe jechuudha. Aappii koodii tan qofa fayyadamuudhaan. You see? PayPal maallaqa Itoophiyaatti haala kanaan hanga kana mul'ata. Ammas kallattumaan haala biraa akkamiin akka ittiin irnu goonu yookaan maallaqa irraa dalaynu ilaallaa jechuudha. Amma kallattumaan gara home kiyyaa yeroo deebi'u haala kanaan naaf fide home kiyyaa inni itti aanu ammoo kunoo akkuma agartan torbaanatti coinii hedduu fudhachuu dandeessu. Inni kaan ammoo spinii kan jiru iddoo spinii kunoo akkuma agartan iddoo gama bitaa kanatti argamtu iddoo spin kana yeroo cuqaastan automatically coin givinii nuu kenna jechuudha. Fakkeenyaaf ammee try godhee isin agarsiisu. Haala kanaan yeroon try godhuuf yaalu kallattumaan kunoo aappicha keessa gama keessatti kunoo naqee jira. Spin iddoo itti kana niin cuqaasa jechuudha. Haga doolaara 5 illee moo niin danda'a jechuudha. Amma kana yeroon godhu wow, kunoo akkuma agartan saantima duwwaa 10 moo'eetiin jira. Congratulations naan jee jira. Sana booda confirm niin godhaa jechuudha. Amma kunoo coinii kiyyaa akkuma agartan duraan qarshii takka ture. Qarshii takka tuqaa 10 naaf ta'ee jira jechuudha. Agartan haala kanaan hedduu irraa dalaguu dandeessanii. Ammas inni itti aanu karaa kanaan dalaguu dandeessan jechuudha. Steeppii kanneen steeppiin inni sadaffaa ammoo kan ilaallu tooppii bareedaa jee kan yaadu kunoo akkuma agartan iddoo home yeroon tuqaasu iddoo viidiyoo kana yeroon tuqaasu haala kanaan viidiyoo naaf tarreessa jechuudha. Viidiyoolee isaanii daawwachuudhaan maallaqa hedduu irraa argachuu ni danda'a. Mee fakkeenyaaf amma viidiyoo tokko banee isin agarsiisa jechuudha. Haala kanaan viidicha yeroon banu kunoo clip claps jee coinii naaf dalagaa jechuudha. Kunoo akkuma agartan viidiyoo yeroo ilaalu kubbaayyaa gama kanatti agartan ni guutame jechuudha. Fakkeenyaaf mee hanga guutamu neena. Viidiyoolee hedduu daawwachuudhaan maallaqa hedduu argachuu dandeenya. Kunoo kubbaayyaan kiyya guutamee jira jechuudha. Kunoo akkuma agartan iddoo claim naaf ta'ee jira jechuudha. Erga iddoo claim naaf ta'ee iddoo claim yeroon cuqaasu haala kanaan coiniin tiyya kallattumaan gara baalaansii kiyyaatti naaf dalagamu jira jechuudha. Warroonni wifi qabdan viidiyoo play gootanii wantoota biraa hojjechuu dandeessan maallaqni keessan hedduu isin dalagame jechuudha. Kunoo akkuma agartan coiniin naa jijjiiramee jira jechuudha. Mee ammas kallattumaan steeppii isa itti aanutti deemna jechuudha. Haala kanaan yeroon home dhaqu haala kanaan na dabarsa. Iddoo profaayilaa gama bitaa irratti argamtu kana ni cuqaasa. Akkasumas yeroon iddoo profaayilaa tuqaasu haala kanaan iddoo viidiyoo fakkaattu mallattoo naaf fide jechuudha. Viidiyoo haala kanaan erga naaf fide karaa lamaan naaf fide tokko upload godhuudhaa fi akkasumas YouTube link upload godhuudhaan jechuudha. Kana jechuun YouTube linkii namaa upload godhuu dandeessan isin ol baasuudhaaf ammoo viidiyoo loogoo hin qabne yookaan TikTok yoo ta'e fakkeenyaaf loogoo TikTok hin qabne kallattumaan gabaabaa ol baastuu ni dandeessu. Namoonni viidiyoo keessan isin ilaalan akkasumas like isinii godhan maallaqa hedduu irraa argachuu ni dandeenya jechuudha. Steeppiin inni itti aanu ammoo bareedaa kan ta'e steeppii kamii? Steeppii namaaf share godhuudhaa jechuudha. Kana godhuudhaaf ammoo iddoo kunoo firii jettu kana ni cuqaasa. Sana booda maal naaf fida? Liinkii kiyya naaf fida. Liinkii referral liinkii kiyya jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkuma agartan haala kanaan invite linkii yeroon cuqaasu linkii kunoo akkuma agartan iddoo copy jettu kanaan linkii kiyya copy godhadhe. Linkii kiyya ergaan share godhee akkasumas lakkoofsa gama gubbaa irratti argamu kunoo akkuma agartan copy niin godhaa lakkoofsa kanaa wajjin namaaf share godhaa jechuudha. Namoonni lakkoofsa kiyya fayyadaman linkii kiyya fayyadaman amboona isiniin qaba isaanis ni qaban jechuudha. Inni itti aanu ammoo withdraw dha. Withdraw godhaaf amma mee karaa home kiyyaan deebi'aa fakkeenyaaf withdraw maallaqa akkamitti irraa fudhannaa yeroo baasu akkasumas iddoo cash jechuu maallaqa kiyyaan ilaalachuudha gama baalaansii kiyyaan seena. Sana booda haala kanaan naaf fida jechuudha. Maallaqa kiyya gizee qarshii 10 gee doolaara 10 gee karaa 12 gee akkasumas niin baafadha. Karaa kamiin niin baafachuu danda'a? Karaa lamaan niin baafadha. Tokkoffaa PayPal fi akkasumas namoonni PayPal hin qabne immoo karaa bilbila keessanii baafachuu ni dandeessu. Kunoo akkuma agartan iddoo PayPal waan qabaanne iddoo asir jettu kan inni cuqaastu sana booda kunoo haala kanaan iddoo recharge kan jiru isinii fida akkasumas lakkoofsa bilbilaa keessanii fi maqaa keessan guuttanii kallattumaan gara bilbila keessanii dabarfachuu ni dandeessu. Isin jaajalamtoota koo na amanaa aappichi leejiriidha. Amma dura irraa baafadheetiin jira irraa baafachuu kiyyamee fakkeenyaaf yoon isin agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf an jalqaba irratti doolaara irraa baafadheetiin jira. Kana godhuudhaaf mee iddoo daashboortii kiyya iddoo daashboortii yoo deemsu kunoo haala kanaan saantima 10 kompiliitiin naajee jira. Karaa PayPal kiyyaa kallattumaan na argaa jira jechuudha. PayPal aappichi aappii isa dhugaatii na amanaa sirriitti irraa hojjedhaadhaan isiniin jaa ragaa fi kamiyyuu qabattan karaa koomentiinaaf kaa